dubartii dubrummaa qabdu haala fi amala gaarii hin qabne filatte moo ta dubrummaa hin qabne haala fi amala gaarii qabdu filatte? Haala amala qabdu ta dubrummaa qabdu hin jaaladha. Yoo dubrummaa hin qabu jettee gaafa fuutu safaraasi gootee dubrummaa hin qabdu. Hoggusan aduma guyyaadhaan warsaanii qabee geessaaf. Maaliif? Hin sattartu rabbi wal sattaraa jee. Rabbiin bakka dubrummaa wal sattaraan jenne. Maqaan keenyu Bilisoo Haruun. Zanabaan naan jedhan. Arafat Nasruu naan jedhan. Faamii Abdallalii naan jedhan. Munisaa Shamshaddiin naan jedhan. Leensaa naan jedhan. Sumeyyaan Jaamaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجمتوتا هردفتوتا يوتيوب channel أوبساتكنو أكم جرتو نجاكي سني أنا نجا الحمد لله. هرأس فيديو هدونا ما هو تتوقع إسنف كبر دي هاد تنجر فيديو كنجا أنا كفامتي أنا في رياكية إيسا. يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسيس ياسيا فروزا منا كما بضا مواز محمد. مي مالك بني أمتك نفدي النهار. تولي إيجا خبجمتوتا خينيا سجنتان تنيا جويا رانتنا أكبي برتيو خلالو تاتي ستريت كويزي جامتي ستريت كويزي يجون خراجو بتي قرتي قافلة دادنا ما قافنا ديفيسا نمنو خن قارتي أكون بفتيسا دادتيس إلاجيسا ديفيسا ساتيس دادا ديفيسا أنا ما يدو خنا كيفن تا قافيتشيس قافية جايباتي فيديو تنكر رابر تنكر تبشن تبدي قدّا كاب. تولي مواز قافي في ديبي كنا ورا دبرتو تاكف مو ورا ديراتيس. ديرسني لا تيسال لمانو. ورا دبرتي قاسيتو نراقود أنت كوني سدا. راكون كابول ولا مخيسة قرا وندين. تولي خبجمتو تا هردفتو تا يوتيوب channel أوبساتكنو أكما بليسي كينيا سنين جيتي أرى سجنتا قافي في ديبي كمنا سجنتا قافي في ديبي كنا رتي مال جنة قافنا ورا ديروتا دبرتي أكمي فودا فلت. dubartii dubrummaa qabdu moo ta amala qabdu ta dubrummaa qabdu moo ta amala gaarii qabdu filatta dhiiraan jechuu yoon sumarraa eegale hoo'atu dhiira Muaz wallahi qabee jira gara dhiirota biraatti caawun duratti suma kana yoon qabee Muaz obsa kamale nagoote asirratti frank nagoota Muaz tole gaa erga fuutee jirta ani ganaan fuune gaa waahiddu tokko fuudheetiin jira jirkaanaa fi waan akka sibiilaa fuudheetiin jira jaartiin fuudhe tole jaartii akkamii fuudhuu jaalatta Muaz ta dubrummaa qabdu moo ta haalaa fi amala gaarii qabdu moo ta maallaqa qabdu tokko filachuun dirqama moo silaa tazzana qabdu bareedduudha ati gaa filannaa kennatti himta ani dubartii akkamii jaalatte jeesi gaafadhe filannaallee sii godhe lakki filannoo ati goote kana keessa hin jirtuuti jetta akkana jette himachuun sirra jirtire yaa maaltu jira beektaa obsaa yeroo garii amalli kun like amma osoo maallaqa taatee hojjettee argatta dubrummaa jechuunis waan gartee salphatti baduu danda'u tokko like haga duraa kana malee daqiiqaa 5 inni bada namni gariin maal jaa dubrummaan waan gartee salphatti baduu dubartiin gariin dubrummaa ni qabda siin fuudha warra jetteenis maal jetti namni qabu sin joon jiru baay'ee kanarratti walii galaa deemi dubrummaa barbaadde qeeraa dhaqee warra yaa namni gariin akkasiin jaa dubrummaa waan salphatti baduu danda'u tokko sirriidha maallaqanis waan hojjettee argattu garuu kan ilma namaa waliin jiraatu guddaan kasii waliin jiraatu haalaaf amala shamarree amala qabdu ma favorite like yaa ta haalaa fi amala gaarii qabdu jechuudha haalaaf amala gaarii qabdu tole yoo maallaqa qabaattes bareedaadha gaa fulus beenjaamii murteessaadha biroo kabajamtoota hordoftoota yuutuubii channel Obsaateknoo obboleessi keenya Muaz har'a na waliin argama Muaz Mahammad nashiidaalee adda addaa hojjechuudhaan beekama warri hin beekne Muazis yuutuubii channel haaree banatee qaba descriptionii yuutuubii channel kiyyaa jalaan isinii kaa warri gartee subscribe godha yaa subscribe godha nashiidaa qofa irratti hojjedhu maaliif jennaan tokko karaktera hedduu qabaachuu danda'a ani alhamdulillah wallahi hagam beekutti karaktera hedduu tokko irratti arga kannaa rabbiin haa kanne innaan nashiidaa qofa hojjedhu waa hedduu hojjenne jechuudha channel khiyyaa description jalatti linkii isaa isiniif kaaya seenaatii subscribe godha inshallah kanaafuu dandeettiin qabu kanaan gadiin bahaa isiniif hin hojjedha isinitti agarsiisa jechaa jira deema subscribe godhaafin isin jaa mega amma kallattumaan gara sagantaa dhufneetti dabarra hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura daawwattoota keenya wal baruuf maqaa kee Munisaa Shamshaddiin jedhama. Munisaa Shamshaddiin viidiyoon kun YouTube channel Obsaateknoo irratti gadhiifama hayyamamtuudha
Tolee Munisaa teenya hayyamamtuu taatee asitti nuuf argamuu keetiif galatoomne. Tolee Munisaa abbaa manaa maallaqa qabu kagartee situmaa si cinqaa si hiraarsaa si waliin jiraatu jaalattamoo miskiina haalaaf imala gaarii qabu kagartee jaalalaan kabajaan si waliin jiraatu jaalatta. Miskiina. Maaliif? Haa miiraa qaburra miskiina sana hir'inaa jira jechuudha. Yoo gartee rakkattanoo maallaqa hin qabu qarshii hin qabu yoo waliin rakkattanoo. Kanuma qabnu hin jiran. Uuma qabdan hin jiraata. Tolee galatoom. Hayya salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayya tole maqaan keenyu. Arafaat naan jaan. Sagalee. Arafaat Nasruu naan jaan. Tole hayya. Gaafii si gaafachuuf deemna gaafii saniif hayyamtu taatee waan sin dhaatteef galatoome. Maa rakkoon qabu. Gaafii maal si ta'eeta? Abbaa qabeenyaa yookaan tujjaara baxaraan haalaaf amala hin qabnee fi dhiira miskiina haalaaf amala sirrii qabu garuu maallaqa hin qabne miskiina kamara jaalatta. Bultiidhaaf kan filadha. An haala amala qabu sanii filadha maaliif wajjin horra jeetii yaada. Wajjin hortan. Kaan wajjin hortani? Haanni qaba fiifu baxaraana maal itti godhaan? Jechuun maallaqa qabanii baxaraana yaadime sa'a bahuu barbaaddee makiinaa isaa si qopheessee uffata bareedaa uffattee nyaata namni hin nyaanne nyaattee bas jireenya bareedaa jiraatta garuu yeroo tokko ni jiraame dhahamuuf kanaafaa jira. Miskiintichi masanii irra naa jira. Miskiintichi waa takka hin qabu waan nyaataniif. Rabbiin qooda jaarsa jaartii isaa beekamsaniifuu isuma wajjiniin hora. Maashaallah dhugaa keeti. Garuu waan kan namni hundi akkana ja'a. Garuu dhugaan jirtu akkanas ni fakkaata. Dhalaan takka maallaqa shawwadaan bultii naam keessa maallaqni waan jiraan jaangiin haaqatti dhugaadhaan haqaan deemu numa dhugaasan filata jeetii yaada. Ati maallaqa sin shawwadu? Anna shawwadu maaliif waan bililicin booda fuuldura kiyya balleessa malee yeroo ammaa naa tolchullee booda na sila na balleessuuf hin filadhu. Galatoom. Respect. Waalaikum salaam. Daawwattoota keenyaaf wal baruuf maqaa kee. Zannabaan naan jedhan. Tolee Zannabaan gaafii fi deebii si waliin godhuu fi hayyamamuu taatee asitti argamuu keetiif galatoom. Maa rakkoon qaba. Tolee Zannabaan fuudhaaf dubartii akkamii filatta? Dubartii dubrummaa qabdu moo taalaa fi amala gaarii qabdu? Taalaa fi amala qabdu tamtu irra jira. Dubrummaa akka qabdu taan ofirraa hin danda'a rakkoon qabu. Tole haala fi amalli si badaa'uutu ofirraa qabda? Ofirraa hin qabu rakkoon qabu sana. Tole egaa dubartiin tun wal dhabdii tagisee wal loltanii ati gartee isii dhiiftee manaa baate diriyatti yookiin diriyaan beektaami dhagaa guurrattee si jala yaa ilma haadha achi biran kutin siin jettu jira maal gootare? Achi gorsaan duran hin mokkara gorsa dinnaan uleenis Boskin dawta. Boksii osoo hin ta'in jaalalumaan dura ofirraa tasgabbeessuu danda'e ofirraa hin tasgabbeessa. Oosanii dabarte tarra wayyaatis irra laallachuun numa jira. Siinis maayattee achi gahoo hayyarra ibsirreessuu dandeessi. Tole ta dubrummaa qabduu jette yoo dubrummaa hin qabaanne haalaa fi amala gaarii qabaatte. Saanis numa taati fedhannaatiyyaa murteessa garuu. Fedhannaa kee ta dubrummaa qabdu. Tole rabbi si eegan. Amina. Galatoon. Ta rabbi sodaa qabdu ta haalaa fi amala qabdu saniin barbaada. Ta dubrummaa hin qabne. Ta rabbi sodaa qabdu. Akkam gaa dubartii dubrummaa halluus gootee jirtu wajjin deebitee akkam jechuun karaa namni si dura irra ni baata? Sankaa Rabbuma beeka akka biraattis baduu danda'a. Namaanis baduu danda'a. San carraadha. Kanaafuu tanuma rabbi sodaa qabdu sanuma keessaa filan. Okay, maaliif filattee maaltu irra sii caalee filatte tana? Haala amala isiiti gaa nabiin keenya illee sallallahu alaihi wasallam nama haala amala qabu filadhaa jee saniif. Ayyee galata. Haalaa fi amala gaarii qabu kanuma wajjin jiraatuun fadha. Tole yoo gartee miskiinni kun خاتف للتخون تجاري قيا خيسا قرته ربين ندن ده مالا خنّي في تجاري وسرت فوده. Jechuun sana alayhi salaatu salaam nabiyya keenyaatu godhe waan ta'eef rakkoon qabu nu lachuu dandeenya. Masaanuni hayyamtee jechuudha. Rakkoon qabu waan nabiyyiin keenya godhe alayhi salaatu salaam godhuudhaaf dirqama.
Hayyeegaa afaaniin jettee natti fakkaatti dubartiin hedduun bika kana nayyamtu mee dhugumaan dubbadhu. Dhugaa kiyya wallaahi sunnaa nabiyya keenya hordofna waan ta'eef. Tole hayyee galatoomi. Hayyeegaa fi deebiin waliin godhuu keetiif galatoomi. Galatoomeetis. Hayyee. Durummaa qabdu. Maaliif? Tanuma durummaa qabdu waa'ee. Tanuma durummaa irraa fudhate waan na ilafu. Durummaa waan inni fiifis qabu. Sanii mata durummaa qabdu hadha. Efi durummaa waan. Waaw. Miskiina haala mala qabu. Miskiina haala mala qabu. Sababni isaa maaliif yoo? Sababni isaa yaa maaliif filatta haa? Rakkoon qabu qabu. Jechuun tujjaarri kun osoo maallaqa faasii kannee bas makiinaa keessa kaa'ee bashannaa yeroo dubbiin jabatee yeroo tokko yoo si dhiite maal rakkoo qaba? Miskiina kun ammoo nyaattu fa'aa amma yeroo ganii manuma keessa akkanumatti waliin baramtanii faateessan ni beektaa? Like hamtuura jedhamee ammaati qabeenya argatee. Maallaqa sila namna. Haasawee rakkoon qabu. Namni maallaqa osoo hin ta'in akka miskiinummaa fitti jiraachuu baay'ee. Amma dhugumaan maallaqan feetoote halaaf mala filatta? Maallaqa daleetee fite. Okkee taatee iyyuu galatoomi ayyee. Baay'ee rakkina hin gahu. Jechuun waannaan maallaqa osoo hin ta'in jaalala walii qabaachuu. Wanni guddaan jaalala. Tole. Kan haalaaf mala gaarii qabu miskiina yoo ta'es itti heerumtaa jechuudha. Tole galatoomi. Galatoomi. Durummaa qabdu taa haala mala hin qabne saniin maratadha. Durummaa qabaachuu qabdi? Maaliif? Sanuma durummaa qabdu fi taanadha. Tole yoo ta durummaa hin qabne haalaaf mala gaarii qabdu jaalalallee beektoo taatee. Uffata. Dirqama durummaa qabaachuu qabdi? Sanuma akkasuma ta'uu qaba. Tole galatoomi. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagaame. Nagaa fayya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dhiifama gaa duubaa dhufillee taatu siirfachiisan itti fakkaata. Rakkoon qaba rakkoon qaba. Ayyaa abshira. Waan nama keenya taate. Abshir. Maqaan keenya duraan dursee. Maqaan kiyyaa Mahammee Ahmed Diin. Tole gaafii tokkoon si gaafadha hayyamaadha. Hayyama rakkoon qaba. Abshir. Maal si taphee mahammee keenya? Dubartii dubrummaa qabdu tagartee haalaa fi amala hin qabnee fi ta haalaaf amala qabdu ta dubrummaa hin qabne tan filatta. Dubartii dubrummaa qabduu fi dubartii haala amala qabdu ta dubrummaa hin qabneeti. Dubartii haala amala bareedaa haala amala gaarii qabdu ta dubrummaa hin qabneetu irra naa jira. Jechuun karaa namni keessa dabaruu sitti tola? Laa sanillee osoo hin ta'in dubartii takka ta haala amala hin qabne micciiramtuu takka akka carqee ciraa ooluurra takka qabbanootu amala qabdu haala qabdu wajjin nagaan mana keessatti qabbana wajji jiraachuutu irra naa jira. Dubrummaan dantaa isaati jechuudha. Dubrummaan dantaa isaati utaaltuus ni badaa gubbaan garagaltuus adda waan daqiiqaa 5 keessatti faca'u tokko. Okay, warra dubrummaa yeroo barbaadan qeeraa dhaqaa jiru sana wajji teoriin keessa wal galaa jechuudha. Sari wajji wal quba qabaachuu osoo hin ta'in waliigaluu osoo hin ta'in namni ilmi namaa kun haala amalli isaa wal dhaba kanaan durallee waan hin fuudhee jiruuf waan hin dubrummaa sanillee harkee beekuuf dubartiin amala hin qabne biqisee haala amala hin qabne hedduu rifadha. Dubartiin haala amala hin qabne sana hedduu nama jeetti. Hedduu mataa isaa galchiti. Azaabni addunyaarraa haadha manaati. Jannanni addunyaarraa haadha manaati. Haati manaa yoo sii qaceelte amala gaarii sii qabaatte jannata waan takkaas hin barbaaddu niin dalagattee yoo gabbaates dalagaan si afaan dhufte yoo waan takka haajamtees bikkas waasi dhufte jaartii musiibaan haala amala hin qabne mana keessaa si rabbashtu manallee dhufuun feetu. Halkanirraa zaa torbe eega waraabeessaa fi saree mana ganda keessa yaa'u eegalte ilmi namaa rafee ati mana dhufte akka bineensaatti. Saniifuu haalaaf amala qabdu dubrummaan funyaaniin na habaatu jetta. Tole haadha manaa gaarii nu haa kennu. Amiin amiin. Warra viidiyoo sana daawwachaa jirtan haadha manaa gaarii akka rabbi isiniif kennu hawwii isinii godha inshaallah. Miskiina haalaa fi amala gaarii qabuun jaaladha haadha nama naanneessumaan itti dalaga. Maaliif yoo waliin rakkattee miskiinni maallaqa hin qabu? Sanumaan naa ta'e edda dhalaa biraan irra naanneessitu jaarummaan isaa maal naa gooti. Miskiina turre si. Akka ajaa'ibaatti.
Tole tujaarri kun gaa maallaqa qaba si bashannansiisa waan barbaadde hunda farinnaa ta'e siif guuta. barbaadu lakkee gasteen. Tole yoo abbaan manaa kee sirratti fuudhe yoo. Hin fadhu wallaahi akkasitti. Masaanuu asirratti fidee Hin fadhu masaanuu fadhu wallaahi hin fadhu kophaati iyyuu malee. Dubartoonni bikka kana na hayyamu garuu shariyaa irratti hayyamamaadha. Maaliif hin hayyamne wanna kana mee akka keeti? Wallaahi akka mataa hiyyaatti hin beeku kan hayyamuun illee na hayyaminaan jaan. Duddeewu masaanuu kaafnaan hayyee. Dalaana gubbatti hin oofnisanii jaaladha. Maaliif? Maaliif jechuun gaaffii bareedduudha. Dalaan hundinuu waan isii takka namni biraa akka irraa fudhatu hin feetu. Saniifuu waan xiyya waan ta'eef kanuma na jaalatu san kan hin jaaladhu san irra naa wayyi. Tole yoo gartee si bashannansiisee waan ati barbaadde hunda sii godhee bakka ati barbaadde si geessee addunyaa tanarra Austraaliyaa, Ameerikaa, Kanada si bashannansiise. Sirratti fuudhee yoo. Akkasirra as cattaraa fi taayee waan geessee waanuma xiyya qofateera naa jira. Abbaan manaa akkasirratti fuudhu masaanuu akkasirratti fiduun feetu. Anillee dhalaan biraallee hin jaalattu jeeti yaada. Tole gaafii biraa ammaasis duun masaanuu kana hayyamtu yoo gartee irratti fuudhe keessattuu inuman hayyaman maaliif shariyaan hayyamtee jirti? An akka mataa hiyyetti akka dubartii. Shariyaanoo hayyamtee isin maaliif hin hayyamne mee waan kana keessa babal'isinatti? An akka mataa hiyyetti namni wanni takka kanuma nama takkaa tahee namni sanis akkuma qoddoo qabu ta'etti namni takka kanuma nama takkaa ta'uu qaba. Waan fayya waanuma hiyyattiin beekaa waanni namaa waanuma namaati. Saniifuu namni waan namaa hin jaalanneefu waan isaatis akka namni irraa fudhatu hin fedhu. Tole yoo akka hadiisaa fi quraanni jirutti wal isin qixxeesse yoo ija takkaan isin laale. Sani yoo haalli yeroo kanama godhu taate rakkina hin qabu halaal yoo ta'e. Akkasinni hayyamta? Rakkoo hin qabu yoo Tole galatoomii gaafii fi deebiin waliin goote. Taalaa fi amala qabdu. Tole yoo dubrummaa hin qabaanne. Dubrummaa isii Allahu alamtu beeku malee ilmi namaa beekuu hin danda'u. Yoo hin qabaanne gaafa Qooyi waan takka qabaachuu fi qabaachuu dhabuusi beeku ani beekuu hin danda'u. Isiituuf beeka malee. Hayyee yoo dubrummaan hin qaba jettee gaafa fuutu safaraa isu goote yoo dubrummaan hin qabu. Hogguu san aduma guyyaadhaan warra isaanii qabee geessaaf. Maaliif? Hin sattartu rabbi wal sattaraa jee. Rabbiin bakka dubrummaa wal sattaraan jenne. Tole yoo gartee isin dubrummaa hin qabne fuutee warra isii geessita. Nin geessaaf. Waan itti baafte hunda ni deeffatta. Inni deeffadha. Maal jettare? Maal hin jedhee tabiraatiin barbaada. Taruftu sanuma taanaan deebisum. Roofa kana hin jenne. Dhibbayyuun rakkaa'ee ilaaluu hin danda'uun qabu. Roofa kana hin jenne yoo gartee haalaaf amala gaarii qabaattee dubrummaa hin qabaanne rakkoon qabu ni fuudhaan jenne. Yeroo san gaafin naaf hin galle garuu amma naa galtee jirti. Amma ta dubrummaa qabdu ta waan jechuurra isii dubrummaa qabaachuu baannaan qaattisuma qabee warra isaaniitti galchuun beeka. Tole. Intaltee keessan akkanaa. Tole ta dubrummaa qabdu filattaa jechuudha gaafte. Taades. Deebii keetiif galatoomaa. Galatoomaa. Daawwattoota yuutuubii chaanal Obsaa Teknoo kabajamu viidiyoon har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kana akka gartee isinitti tolu akka jaalattan abdii guddaan qaba. Warri viidiyoo kana daawwattan viidiyoo laayik sheer godhuu hin dagatina. Keessattuu laayikii bakka jettu san laayikii tuqa. Warri chaanal isaatis haaree taatan Oromoon gaa miiliyoona meeqaa sabskaayibarii miiliyoona 160 wayii qofa 61 qofa. So subscribe godhaat inshallah viidiyoo biraa eeggadhaa nagaan. Kamuu azilleen descriptionii jala isiniif kaayetiin jira linkii tuqa. Subscribe godhaa fi sanillee daawwadhaa like godhaa wal haa jajjabeessinu. Galatoomaa. Galatoomaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.